السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hordoftoota fi jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota badhaasa moobaayiltiif jira jirtu nagaan keenya kan jaalalaa kan onnee irraa burqu bakkuma isin jirtanitti dhibee isin argamu isin jaa arras barnoota addaa qabadde isiniif dubbe barnoonni kun maali kan jettaniif barnoota ajaa'ibaati. Barnoonni kun akkuma beekamu barnoonni kun barnoota addaa kan hedduu itti gammaddan jeetiin eegaa jechuudha. Barnoonni kun maali kan jettan barnoota akkaataa itti quraana appilikeeshinaan dabarfannee quraana bifa addaatiin irraa barachuu ni dandeessan. Quraana bifa addaatiin irraa barachuu ni dandeessanii isiniin jedha. Quraana akkamii kana akkamiif kan jettaniif quraana bifa addaatiin irraa barachuu ni dandeessan. Inni kun akkuma asirratti argaa jirtan maqaa isaa quraan read offline malee jechuu online irratti osoo hin baane osoo daataa keessaniin finna bifa addaatiin barnoota irraa barachuu jechuudha. Barnoota quraanaati. Barnoonni kun illee barnoota addaati hedduu warreen gartee quraana barachuuf fedhii qabdaniif hedduu isin fayyadaa jeetiin egaa appilikeeshinii kana bakka irraa buufattanillee isiniin agarsiisa jechuudha. Appilikeeshinii kun isa kami kan jettaniif appilikeeshinii kun akkuma asirra mul'achaa jiru mee isin agarsiisu geengoo mallattoo geengoo isiniif itti godhee jechuudha. Mallattoo geengoo isiniif itti godheetiin isin agarsiisa obsanii gadda. Kun akkuma argaa jirtan asirra jira jechuudha. Kunoo kan mallattoo geengoo irra kaa'e kana jechuudha. Fuula Facebook xiyyaara waan jiruuf akkuma fuula moobaayilii xiyyaara waan jiruuf kanuma afaan isin agarsiisa jechuudha. Akkuma isin irratti maqaa isaa argaa jirtan mee bakka nan xiyya isiniif itti qabu kana maqaan isaa illee kunoo read off kan yaani quraan read offline. Online irratti osoo hin baane quraana barachuu karaa ittiin dandeessanii jechuusaati jechuudha. Kanaaf mee jala seennee quraan akkaataa itti baratan mee haa ilaallu waliin turtii gaarii. Ono kanatti jala seenan jira jechuudha. Yeroo akkana jala seentan akkana barreeffama isinii qabbaasa jechuudha. Suuraa indes kan jiru kun suuraa qaroo barbaadan sanii jechuudha. Goota suuraa kan qaroo barbaadan gosa barbaadan irra dhohitanii saarchi godhachuu ni dandeessanii jechuudha. Gootos saarchi kan jiru kanarratti bookmaarkis kan jiru kanarratti illee yoo dhohitan kan feetan asirratti yookaan iddoo gubbaarratti mul'atu kanarratti saarchi gootan argachuu dandeessan. Garuu kan hedduu isin fayyadu asmarratti kan nama hin beeknee fi beekuuf illee akka ajaa'ibaatti irraa beekan yookaan fayyadaman jeetii yaadaa jechuudha. Inni kun isa kami kan jettaniif asmarratti resumii kan jiru kan gubbaarratti jechuudha. Resumii kan jiru yookaan isa gubbaarra jiru jechuudha. Isa gubbaarra jiru kunoo kanan xiyya isiniif itti qabe jechuudha. Barreeffama isa gubbaarra jiru kana jechuudha. Kana mee isarra cuqaasnaa ilaallu. Maashaallah kun akkanatti nu dabarsaa jechuudha. Akkanatti nu dabarsa bifuma lookeetiin asbanachaa akka feetan godhuu ni dandeessan. Irraa barachuu bakka beeytan yookaan hanga beeytan irraa barachuu ni dandeessanii jechuudha. Inni kun bakki iddoo irraa jaaladde akkuma dhugaatti yoon dhugaa isinitti ni beektu akkanatti fakkeenyaaf addaan harkisee jechuudha. Yeroo akkatti adda harkisees akkanatti hanga harfii adda baafachuu barbaadan san bifa addaatiin isin barsiisa jechuudha. Yookaan isin agarsiisa harfii gosa barbaadan san adda baafattanii harfiin tun akkamiin naaf hin galle itti adda ooftee ilaaluu dandeessa. Kan biraa irratti appilikeeshinii baay'eetu jira akkuma beekamu kan nama yookaan namni barsoonni keenya hedduun kan Oromootii fi kan gartee uummata Arbaa irraas baay'inaan kan na dura barsiisallee ni jiran. Kanaaf kanan ga'uu isin jechuudha. Kun akkanatti adda isiniif bal'ateeti. Kunoo maashaallah bifa addaatiin isin agarsiisa jechuudha. Bifa addaatiin harfiin kun maal jedhaa isin jettanii ittiin rakkattanii jechuudha. Kanaaf bifa addaatiin irraa barachuu dandeessan kayyuun kana qofaa hedduudha jechuudha. Kunoo akkuma argitan alfaatiya kan jiru gubbaarratti jechuudha. Suuraa jala seentan suuraa allaasti kan jiru gubbaarra jira jechuudha. Suuraa allaasti suuraatii seentanii jechuudha. Suuraa barbaadan qaroo barbaadan asuma jala seentanii qaruu ni dandeessan. Kun akkuma asirratti argaa jirtan suuraa allaasti jechuudha. Akkuma asirratti argitan alfaatiyaa albaqaraa jechuudha. Kan lammaffaarraa ammoo al-imaara kan jiru al-naasi kan hunda dubbisuu dandeessan jechuudha. Bifa addaatiin isin irratti yoo cuqasne akkuma isin yookaan isiniin jeedduu namatti tolee jechuudha. Appilikeeshinii kun yeroo cuqasne alfaatiyaa kunuu jala seenneeti irraa jechuudha. Bifa addaatiin irraa barachuu ni dandeessa. Akkuma asirratti argaa jirtan leerni qeeda yookaan leerni qeeda kan xiyya isiniif itti qabu jechuudha. Leerni qeedaan kun isa kamii kan jettaniif kunoo leerni qeedaa yookaan leerni kan jiru akkuma leerni qeeda
kanjau asjalatti argamanatti fakkaata kanaaf gubbaadhaa uggoo kan xiyyaa isiniif fidees agarsiisu isiniif gala himee xiqqoo sirriitti barnoota kana jala deemtanii raawwannaan barnoonni kun isiniif galaa jeetii yaadaan illeen kanaaf isinumaan nama irraa baratu taanaan irraa baratan jeetii yaadaa jechuudha iddoon xiyyaa isiniif itti qabe kana jala seenee haa ilaalu kunoo maashaallah asitti nu dabarsee jira jechuudha yeroo asitti nu dabarsee bifa addaatiin kunoo akkuma argaa jirtan alif baay'ee taayee saayeetti fufaayichu maashaallah irraa barachuu dandeessanii jechuudha kana qofaa miti unu gamana yeroo dabarsine akkanatti bifa addaatiin isiniif yookaan harfii takka akka isin jettu hojii isiniif mul'isa application kun application bareedaa hedduu nutti gammadee yookaan fedhii qara'uu kan qabdan yoo jiraattan wallahi akka mataa keessatti hedduu nutti gammadee akka mataa keessanitti illee itti gammaddan jeetii yaada jechuudha kanaaf application kana gabbuufattanii irraa barachuu isinirra jiraata jechuudha application kana mee iddoo kuno akkuma argaa jirtan yeroo akkas dabarsee bifa adda addaatti maashaallah kuno akkanumatti dabarsaa deemaa jechuudha akkanumatti kan beektan yoo jiraattan irraa barattanii yookaan namallee barsiisuu yaaluu qabdanii isiniin jedha kuno maashaallah kuno waggaa asitti dabarsellee bifa addaatiin isin agarsiisaa jechuudha maashaallah hedduu itti gammadee akka mataa kiyyaatti isinillee itti gammaddanii jeetumaan yaada waan kana kanaaf irraa barachuu dandeessanii kunoo akkuma asirratti argaa jirtan hedduu nama gammachiisu ofirraa qaba waa'ee quraana qofaa miti jechuudha akkuma argaa jirtan kunoo asirratti du'aayis yookaan du'a azana dura godhamtuu fi azana booda godhamtullee yookaan yeroo rukkoo abaan akka jaanis guutuu isaanii isin agarsiisa jechuudha. Kunoo yeroo sujuudanii suuraa akkuma bifa suuraa kanaan isin agarsiisa. Kunoo asirratti argaa jirtan jeetii yaada bifa suuraa kanaan kunoo maashaallah hangaanan xiyyaa itti qabe kana kunoo argaa jirtan bifa kanaan bifa suuraa nama asirra kakkaamee jiru kanaan suuraan tun waan isin dalagaa jirtu isin nu beektanii jechuudha sujuudu jira waan ta'eef ammoo kun jilba qabatee jira jechuudha xiyyaan gama gubbaa ammoo kun amma sujuudarraa yookaan rukuu irraa jechuudha jedhama rukuu irraa erga jilba qabatee jilba irraa ol jechuu deemaa isin jechuudha kanaaf wanni kun kana qofaa miti waan ta'eef waan baay'ee kunoo yeroo kan dabarsitan kunoo akkas sujuudu jirus asuma jira jechuudha maashaallah bifa kanaan akka ajaa'ibaatti irraa ni barattanii jechuudha yeroo gajjenne maal jennaa ittanii naman gaafattanii jechuu kan beekne hundi barsiisa waan ta'eef kunoo yeroo tashuuda yookaan attayyaatu ta'anis bifa addaatiin irraa barattan wanni kun hedduu nutti gammadee akka itti gammaddan abdiin sirraa qaba YouTube channel keenya kana subscribe like share godhuu hin dagatinaa banoonni irraa qabadee adda hanganumaa iddoon isa irraa buufattan Play Store jala dheettanii Quran read offline yoo ittaniin gubbaarratti isiniif dhufaachi buufaddaan isiniin jaa turtii gaarii isiniin jaa amma walitti dhufaa